Saba Oromoo bal'aa biratti kan beekamu Irreecha Hora Arsadii sirni kabaja isaa kaleessa jala bultii irraa kaasuun kan itti fufee har'a xumuramedha. Hirmaannaa hora Finfinnee booda kan magaalattii seenan keessummoonni hedduun baay'inni namootaa kan bara kana ayyaana kana hirmaatanii dabaluurraa kan ka'e daandiin magaalattii baay'eensaa hirmaattota kanaan guutameeti ture. Baree har'a dilbata ganamaarraa kaasuudhaanis sirni ayyaana kana kabajuu magaalattii keessatti hora Arsadiitti gaggeeffamee jira. Obbo Tufaa Araarsoo godina Arsii Lixaarraa tuuta gaggeessan gumii maanguddoota abbootii gadaatii fi hawwan siinqee waliin Arsii Lixaarraa as dhufan. Ilkaa kaleessa galateeffannaa keessaa qabnu ofii irraa qabnu ta'umaan keenyaaf duudhaan keenya kaleessa bakka kanatti waaqa keenya gaafannee waan milkii itti nuu kennee tokkummaa keenya gaafannee tokkummaa keenya waan nu milkeessee irreecha irreena jabeessi jedhee ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Baarrentuutiif Salgan Booranaa wal geennee itti waaqeffannee asirraa kaanee waaqa keenya waggaa waggaan galataaf kan itti deebinuuf kan milkii kanuuf ta'u jennee kadhanna. Ayyaanni barana dabareen isaa dabaree guddaadha namatti tolu. Duriddi keenya malkaa kanaan hidhata qabaa kan jedhan Obbo Tufaan irreessa asiirraa Oromoon waan hedduu seenaa keessatti bocatee jedhu. Jalqaba odaan namee ka jennu shanan odaa namee keessaa isa tokko burqaan asirraa kaaneeti gara odaa bisilii ka jennu kan gara odaa bultumii ka jennu kan gara odaa roobaa gara odaa mormorii kan godaanutti wanti dandeenyeef kanaaf dandeenye asirraa maddi isaatu jalqabni Oromootu as. Haadha ijoollee 10 ta'uu kan dubbatan Aadde Nugusee Fanjaalleen miseensota hawwan siinqee Arsii Lixaarraa ayyaana irreechaarra warra ture keessaa isaan tokko. Malkaan kun carraa baay'ee qaba. Waan mishaa qaba. Gizee achii baanu san gizee achii baanu qe'ee baanu yaa Rabbi nu milkeessi gommaan agaatiin nu galchi mucaa badaa oolchi. Jaarsa hamaa oolchi. Qixa nu galchi guutii nu galchi guutu nu galchi yoo jennee baane guutamnee baanaa guutamnee galla urga gaafa malkaa tana baaneeti nu keessaallee womaan du'anillee womaallee hin buunellee guutuu harka wal qabanne jennee Rabbiin kadhanne Rabbi nu milkeessee milkiin galaarra milkiin dhufne gammannee galaarra gammachuu kanaaf itti deddeebine dhufaarra. Tolee uuduma womaan nyaanne quufne. Wal beekuu kennaaf waraana dhaamsuu Rabbi nurraa dhaamseef wal qabachuu kenna ka ofii wal enne ka ofii wal beenne qara hin ergamna malee hin ergannu amma qajeellee waliin hujanne erganne wal erganne waliin qajeellee waliin jiraata irra gammachuu saniif biyya sanii baaneet godina Arsii Lixaarraa baaneet sa'aatii kana kunoo asitti irreeffannee gammachuu sammuu dhifachuuf dhufnee kunoo malkaa buunee irreeffannee gammannee galee. Obbo Tufaan akkasumas Aadde Nuguseen dhaloonni amma jiru kun kabaja ayyaana irreechaa ulfoodha jedhan kana itti fufsiisuu malee jedhu. Dhalataan duubaa dhufu kunillee dabballee foolleen akka akaakilee abaabileen abbaan keessan haati teessan akkaataa itti waaqeffataa dhufte san laaltanii maandhaan gafaan kabajuu. Maandhaan gafaan ulfinna walii kennuu, diqqaa guddaan wal guddisuu, gadaa hoffoltii gaafataa, haadha ofii hoffoltii gaafataa, fuudhaaf heeruma irrattis milkii gaafataa, milkaayaa akka jiraattaniif urmii dheeraa akka Waaqayyo waan isiniif kennu. Bakka keenya kana qabadhaa, jiraadhaa, itti fuufaa, duubatti hin harkifatinaa, amala badaa dhiisaa, amala gadhee dhiisaa, baradhaa, barsiisaa, jiraadhaa jennee magariisa guddina hawwinaaf. Hamaan hin jaalattu finnafi waraanaan hin jaalattu haati finnafi hin waraansiftu bayi waraan hin jettu bayi bad hin jettu akka walitti qabee an guddifadhe saniin biyyee teenna gorsinee dhugaan mul'ifnee aadaan guddifnee walii galee nama 10 qaba nama 10 kana keessatti wal beennee horannee wal beennee godhannee wal beennee bullee qabeenya kana akka an ittiin bulle kana haati haadha haa taatu haati hundinuu haadhuma cabsaan qabdu cansaan qabdu. Akkasitti haa bullu Rabbi isiniin haa ga'u isinillee fuudhaa uumadhaa waan baradhaa bakka gayaa ulee tanaan Rabbi isin haa ga'u jedhee dhaamsa dabarsa. Lateera Saalessaa fi hiriyoonni isaa faaya uffata aadaa uffatanii kabaja ayyaana irreechaa Arsadiitii fi gannoota hedduudhaa fi as warra dhufan keessaa tokkodha. Warri Arsadii gaa akka Oromootti irreensi birraa kun malkaa dhaqanii
waaqa galata galchuudha. Waaqa ganna nu baaste birraa booqaa kana nuuf galchii nagaa nu godheedhanii waaqa galata galchuudha. Yeroo garaagaraa garee koofaana irreensa kana deddeebinee waggaa 10 oliif irreenfachaa turre. Milkiinsaas gaariidha. Hamaan asitti nurra ga'ees hin jiru. Asii deebinees milkii gaarii argina. Baay'ee gaariidha jedha. Irreensi egaa hundee dhumarraa sirna galateeffannaa Oromooti. Nutis kanumarraa ka'uudhaan galata galchuudhaaf bakka kana malkaa kanatti garee kiyya kana faana argamneerra. Hiriyyee kan bara duriirraa wanti gara godhu wantoonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf lakkoofsi namaa daran akka dabale magaalaa kanarraa ragaa argattanirraa illee argachuu hin dandeessu. Amma ammaatti gaariidha wanti ilaalaa jirru. Haala gaariin kabajaa jirra jechuun barbaada. Irreessa duuka kan maqaan ka'u dhimma nageenyaati. Kaleessa jala bultiirraa kaasee haala magaalattii keessa jiruuf jecha qaamoleen nageenyaa hordoffii kan cimsanii turan yoo ta'an seensa magaalaa Bishooftuutii kaasees bakkoota hedduutti sakatta'iinsaawwanis gaggeeffamaa turanii jiran. Karaa nageenyaatiin gama mootummaatiin wanti ilaalaa jirru humna isaaniitii ol namni baay'atullee amma ammaatti hamaan argine hin jiru. Qaamonni nageenya mootummaanuma waliin jiru. Xinnoo ishii haalli uummanni kun ittiin irreensa kana dhufee fi qophiin isaanii kan wal simatu miti. Fakkeenyaaf sakatta'iinsa tarmii tokkorraa namni darbuuf saatii tokko ol bakki itti dhaabatutu jira. Kanaaf haal dureen dursa itti qophaa'amuu irratti hir'inatu jiran jedha. Nageenyi hamaa waan mudate anas garee kiyyas humtuu hin jiru. Irreechi malkaa horaa Arsadii har'a ganamaa kaasee gaggeeffamaa ture naannoo walakkeessa guyyaatti xumuramee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsadii Bishooftuurraa.